ما شريرة قرين قرى جنة قرين قرى أبدا وفمولا جل سبحان الله أما ستي إني شأن قاموس أبريت لبوها شأن قاما إني جنة قريس أبريت روحي ساكنة جنة قلعني سبحان الله بل جنات بنامي رفيتي مشرار رفت ربا مشرار في جل ما جل ور جنتات سبحان الله أنا في يوتا نجد دكانك أبري يروج أنا سبحان الله والله واجد جبا فرد مسدي كيس قباكي تيفتا غريسا يوك أبرين أبدي شنات بتافو تمرك كيس بلس بتافو تمرك كيس بلس سبحان الله يا ربي أدرى يا ربي أنا متني بفي قوة سرين جرو يا ربي نكجيل يا ربي نكجيل يا ربي نكجيل سنما كجيل يا ربي نكجيل يا ربي جرو آكرا رام إنجرا يا ربي ور جرو آكرا يا دتي الكن الرجو يارا بو إيسي كرتي يا ربي أتي بدي ساريف تسرر يا ربي نتايسي يا ربي يا الله يا ربي نمني قاري نسي أنقار ما نقبو يا ربي يا الله يا ربي أبدي سنرانا جانو باسي أدرا إنكي سنرانا جانو باسي يا ربي يا الله يا ربي فتنا قبري فتنا دجال كان دجاج يا رب نجانو باسي يا ربي بيلك أبدي قبرين إنكي قبدي إنكي سي يا رب نجانو باسي يا رب يا الله يا الله يا الله يا رحيم يا ودود يا ذو العرش المجيد يا فاعل لما يريد يا رب نصري نوتي يا رب نصري نوتي إنكي الدنيا يكون وبتك كوسي تبلبون ركتي إنكي ناكرام وسلمو كي سابون جرّي يا ربي يا الله إنكي أكراسا نجار باسي إنكي الدنيا تقول بر والله دنيا تقول ركتس وماتي متي بيرفتس وماتي متي garuu cinqina akraa jabaadha kana akraa san rabbiin haa nassaru nasrii isaati rabbiin haa ilaalu ijoollee biyya namaa keessaa gammachuudhaan nu haa galchu duuniyaa halaala taate walitti nu haa qabu duuniyaa keenya haraamarraa walitti dhuftu rabbiin nu duraan taasisini dafqa keenya rabbi nama nyaachisini dafqa namaa rabbiin nu nyaachisini yaada muraada keenya rabbi nu haa guutu nama zallamuu nama miidhuu rabbi najaa nu haa baasu wanta isinii dhaamu jechuudha quraa rabbii qaraaba madami numa wajjin cannaqamaa namni cannaqamaan jiru jechuudha inni karaa isu yuu gariin ustaadaa kan bina namaa taa'e karaa hedduutu jira jechuudha mana namaa taa'e biyya namaa taa'e karaa isa ati immoo inni karaa tokko kam karaa dadhabda yeroo tokko karaa dadhabda hin dadhabdu sa'aatii kennaa karaatiitti sa'aatii kennaa jechuudha warri quraana qaraatan karaa warri markata qabdan markata keessa jabaadha warri markata hin qabne immoo aqiidaa namaa gaafadhaati qaraatii keessatti jajjabaadha qaraatii keessatti markatatti galaa baradha asirratti illee jechuudha markanni qaraamaa aqiidaa adda addaa qaraamaa maashaallah markanni kun nuufa jiraatu nuufa guddatu haala markata kana kan jechuudha adda duree taatee markata kana nuu bantee as keessatti waa hedduu namaa milkaa'ee hedduu namaa qara'ee hedduu namaa tasirraallee markatatti galee rabbii umurii siinuu fadheeressu ummaa isiitii illee rabbii adiisuu fi qabrii ummaa isii rawdatu min riyaadil janna rabbii ataayisu mutimmaadha keenya abbaa keenya dhiibnee bayyaa baane kaddamnee illee haaran galfachiifne musaafirummaadhaan musaafirummaatti dabarre yaa rabbii yaa Allah ummaa keenya umurii nuu dheeressi abbaa keenya umurii nuu dheeressi yaa ijoollee wallaahi isinillee warri shamarranii kuni haadha keessaniin kaddamtu garuu gariin namaa immoo jechuudha warri akka kiyyaa utuu haadha ofiin kaddamiin jechuudha musaafirummaa keessaa ijoollummaadhaan qiraatiitti baanee achumaan immoo ijoollummaadhumaan immoo biyyaa baane utuu haati keenya nu suusoftu utuu haati keenya teessee nu wajjin naaseen utuu abbaan keenya nu wajjin taa'ee naaseen wallaahi kaddamne rabbumti nuuf haa kaddamu jechuudha nama immoo biyyuma namaa kana taa'ee haadhaa fi abbaa isaa kaddamee galata haadhaa fi abbaa deebisee jiru rabbi nu haa taasisu galanni haadhaaf abbaa hin deebi'u ammoo tokko jechuudha galata haadha keenya nama deebisu rabbi nu haa taasisu haati keenya jechuudha dasii jaati haadha keenyaaf haati keenya osoo galgalaa garam nu dheebottu biraa baane jechuudha osoo nu jaallattu hundi keenya jechuudha namni haati isa jibbitu hin jirtu rabbiin akka haati keenya nu jaallattu sanatti nuuf jaallatu akka haati keenya yeroo ijoollummaa san nu mararfattetti rabbii waan ofii jaallatu nuuf mararfatu jireenya haati keenya rabbi ol nuuf haa godhu jiruu haadhaa fi abbaa keenya rabbi ol nuuf haa godhu bakka duwwaa kan nurraa duucha isin irratti dheeradhe fakkaata اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك يا الله اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا حي يا قيوم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعائي تكرتني أتشبودا نهم بيئات كوان تكا إجي سدقبيني تأجدا رضي الله عنه قبل هذا نقوك أبا تولي أجايب ربي تكا لولي خيبر كتابني كي نقدتها تنتك بابتك قويا tokko sa'aatii tokko ol qara'ama sa'aatii lama akkas qara'ama madda irratti lolli khaybar kun himamee waan dhumuu miti jechuudha ayyee khaybar gandamee of keessaa qabdi jenne khaybarin tun gandamee of keessaa qabdi barakallahu fiik erka baasi bana dhudee bisinaani barakallahu fiik roozaan illeen naani illeen سادي أستاذ بارك الله في جند سديه كيسا قبل جند سديه كان كيسا فوق ميجا جرى جنة ما نبرا ما ده فتحته أيه ما نبرا سمية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صديقي بارك الله فيك بارك الله فيك وزادك الله علما وفهما أكاكنا لال أكاسم بوليتيك إن روزا غندا صديقنا كيسا خيبر غندا صديق كيسا قبدي غندي صديق كن غندي تكو فوقي صديق كيسا قبا غندي تكو مو فوقي صديق غندي تكو لين فوقي لما ولدتي فوقي صديقي خيبر كيسا فوقي غرغدا صديقي كيسا جرا كان مو تتك على لكوبساتهم بكم هدو غرغدان كان مو سان تروكتني صحابه أكان تنكاتوران صحابة لين جابسو دباني غيا دكتما كسر توران فوق سدتان كنا جران رضوان الله تعالى عليهم جميعا نعم هيا أمس برما كان كيس ولا كم تو أرجع مجن برما أبا كيس جرو برما تربفا كان كيس برما خيبر أرجع متكنا أتشيك أني رسول بيتامي لولان جنة تامي لولان يتعلي وردي بسميتي مبرني مو مبرني جدا مبرتي تقلي هي تنجري أكانا أقوي أستاذ أجيكان الرسول صلى الله عليه وسلم يا ربي يوفقك يهودا خندك يهودا سرس ملا سرس خندك يوهدك بارك الله فيك شيء إسين الدين اللي إسين أكلمة ترك كنيدة يهودا فدك جراتوتا فدكي تي فدكي انتو نقول يمالا ما خيبر الراتي ديم ستي يعني خيبر يمقات ترقمتي يهودا بارك الله فيك وبريتك إن روزا بارك الله فيك دي بستجرت وادي القرى لولي أرقمتي بارك أنا كيسا وادي القرى تاني غزوة خيبر التي أنت لولي أرقمتي تاواني مو تيمائي في فدك أكانو تهارك كنن أيه رسول عليه الصلاة والسلام نقول تكو بيا كيسا كاساني جنة وروتها في مور بيا كيسا تفن أكمل تنبسن ما لرت ولي قلن أسمان ديمسو انقبض
Ayyee namni biraa harka baasee deebisu hin jiraa? Kan jiraatee achumaan deebistu. Ayyi. Deebisi. Maalirratti walii galan jennee? Namoota hafanii fi warroota hafaniif akka qonna yoo qotatan midhaan hooma argata hunda muslimootaan akka adda qoodamaniif waadaa akkasitti irratti mul'isanii jechuudha. بارك الله فيك بارك الله فيك وزادك الله علما وفهما. رسول الله عليه الصلاة والسلام لفا خيبر كنا يهودا تترسن أشكر قدتني وكين قبري تاسفتني أكا قبري تتي يا رسول ننتكين أكم تاتمالي ننتكين بيجتنا رالين ياسيني لبمتين نوهم بيسي لفتنا نتو سنجالا أكا تدلغن أكا تقوتن بيكا نقوني أجبوداني وان أرقامي كان bakka lamatti addaan qoonnee kumtaalli digdam argame kudhanitti kenne kudhan musliimoota galchine kudhan immoo ofii fudhanna akka kanatti rasuulli alayhi salaam gabarii ashkara turtila faanchatoota rasuulaa faanchatti yahudaan dur arra qocee gubbaa wal baatee ummata muslimaa arra gibira gabbarsiisu jirtun ashkara rasuulaa turte hundisii jechuun kana kun wala seenaa dhugaa baratan akkanatti sinii galaame فنياني سيك أباني جبر عبد الله بن رواحة نما جاء متجرا صحابة كيسا رضوان الله تعالى عليه نما تميرا كان كامدي كان أرمت دكي تمير كم برا كان هاجنا بها هاجنا غورم كم تالا كودان غولو كودان غورم أرولي دكي ماسا غبارة بته ماسا كم برا هاجنا قال تجرا أتكلم بيتان كأنجيو بيتات جرسوني كم تالا جما أبتة مدام متا جما سيمتا مرتة kumtaalli kun orruun tumbarana kumtaala gana taate jettee ati kama yahudaa odeessita kakkana qaba rasuulli alayhi salaatu wassalaam dhaqee orru gubbaa dhaabatee bara kana orruun tun kumtaala gana baate jedha kanumatti gammada gabarii waan naayichaan akkasii timira dhaqee muka timiraa kana dhaqee bara kana hagana baha jedhee akkasitti gammata radiyallahu anhu abdullahi ibn rawaha isitti ergan yoo inni haamamee yeroo midhaan haamamillee yookiin immoo timirri guuramillee timirri guurame yoo jedhu jarri milifatti jedhan umman yahudaa kun sharrin jira silaa waan biraatiin milifatti in kabalchiisanii maaliif abdallah ibn rawaha bara dhaqee osoo inni hin guuramin oorutti gammatee jira waan ta'eef yoo kudhanii gatte sagaltaanaan jara kabalchiisan akkasitti funyaan jaraa qabanii gibira gabbarchiisaa turanii jira gibira illee kafalan hattaa yoo jizyata ayyadin wahum saabiruun gibira illee kafala lafa musliimoota irratti gibira qofa kafalan orruu qotan irratti illee walakkaa musliimoota galchaa akkasitti jiraatan yahudaan dachiin tarabbiiti ka gibira irra kafalee jiraata muslima yoon ta'in kaafirri gibira gabbaree bula akkasi dachii rabbiirra dachiin tarabbii gabroota gaggaariiti rabbii nyanis waan ibaadii mayyashaa gabroota isaarraa abbaa barbaade rabbi dhaalchisa kanaaf rasuulli alayhi salaatu wasalaam gibira isaan gabbarchiisanii jechuun kana hayyee asumatti gabaabannaa inshaallah darsii guyyaa irraatti jedhu harkaan nama ol yaamtan kana dhaabaa maali goota abbaan ol bee walaa ba'u hayyee naanii waraabda عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا جهانا إده. هيا قاعد يقبل. يا مسكينة والله ربي سيالة فيس أيه ناني ولا بشر أستاذي يفهمنا النظام دندا وانسد لما ما ما جبت ياخذ أي بارين كي يسجلوا كان المكان
Ganda maaliin keessa jiru jette? Sadeen Khaybariin keessa jiru. Maa dubbadhee ture kaleessa bara ganda sadeen Khaybariin keessa jiru. Gandi sadeen keessa jiru tokko Nixaat jedhama. Nixaat tokko immoo Kuteybaa jedhama. Tokko immoo Ashaqqi jedhama. Ashaqqi jedhama. Nixaatii kana keessa fooqii sadii keessa jira. Shaqqiin keessa fooqii lama keessa jira. Kuteybaa keessa fooqii sadii keessa jira. Dasi. Nixaat, Shaqqi, Kuteybaa. Nixaat fooqii sadii, Shaqqi fooqii lama, Kuteybaan fooqii sadii. Fooqii saddeetu keessa jechuun kana. Maqaan jiraatis adda addaan beekama. Maqaan fooqii as keessa jiru kana fooqii sadeenuu maqaan ni qaba. Saddeettanuu maqaa isaanii maqaa adda addaa ni qaba. Ayyee. Zirzirii isaa dubbatu barbaachise immoo baay'ee dheerata. Zirzirii isaa fooqii hundayyuu saabaan akkatti cabsan qaban. Jalqaba fooqii shaqqii kana keessatti saadaata yookiin gurguddaa matoota jedhaa marhabiin fa'aatu keessatti du'e jennee hayyoonni Yahudaa yeroo kana dhuman jennee waa hedduutu fooqii tokkoffaa kana akka jabatti cabsan. Biyyaa 3-4 akkasitti marsanii cabsan fooqii tokkochaahu kaanillee akkas walirra cimaa deema jedhan. Seenaa fooqii hundaa kan dubbanne immoo sa'aatiin dura dheeratu. Ayyee maal jetta? Gandi kunni sadiinuu fooqiin kun 80 ustaaza gaafa lola fandaan kana cabsamee waliin gahame immoo kaafee jira moo akkam? Lola Khaybarii jedhi gaafa Khaybarii maal waan Khaybar keessa jiru Yahudaa biyya Khaybar keessa jirtu waan takkatti osoo hin jilbifachiisiin hafne rasuulli hundaa jilbifachiisanii ollaa isiittu taran hin dhageenye kun Fadakiin fa'a Taymaa'in fa'a Waadii Alquraa fa'a Taymaa ollaa jira jettu rasuul sahaaba radiyallahu ta'ala hin bakka injifanne tunuu geetti jedhanii galle akkasumaan ollatti ce'an ollaa isiitu jirtu amma kun Taymaa'in tun Fadakiin tun guyyaa lama deemsifti Khaybar tanarraa akkana gadi gara jihaatitti sahabaatti erganii gadi ofitti dhaqanii akkasiin Khaybarii tana fa'a Usaamaatti erganii Aliyyiin fa'atti erganii nama 14 turraa dhume jedhan namoonni warra Waadii Alquraa tan Waadii Alquraa Taymaa'i Fadaki lolleeyyuu ta'e Fadaki dura Fadaki dhaqanii harka kennadhaa jennaan akkasumaan harka kennatte hin turreeyyuu jarri sodaattee waan Khaybarii dalagaa waan beektuuf duraanii diddee turte yeroo jalqabaatiif achumaan itti aansanii Taymaa'itti erganii Taymaa'illeen waan Khaybarii dhageettee qofa qabdi waan ta'eef hin diddee harka fudhattee harka kennite akkasuma Waadii Alquraan immoo hin didde maal uumama fiddan fidaa jettee diddee Aliyyiin itti erganii rasuulli Aliyyii fi Zubeyrii fa'aa faana jira. Zubeyrii dhufee nama tokko isaan keessaa gadi ba'eeti inumaa harkan kennan nu barbaadda mubaarasaa nu ba'a jedhe. Achumatti Zubeyrii ka tokkoffaa irraa ajjeese adda nama tokkicha irraa ajjeesuun lakkaa islaamummaa qabadhaa harka kennadhaa hin diddi. Kan lammaffaallee itti ba'e Zubeyrii nama 3 ajjeese Zubeyrii. Zubeyrii akkasii nama 3 ajjeese ammas kabiraallee itti bahee Aliyyiitu baheef sanniin Aliyyi gaafatee lakkaa islaamummaa qabadhaa hin didde harka kennaa hin didde gibira gabbaraa hin didde nama 11 irraa dide Aliyyi adda ofiititti tokko irraa dide achi booda waan achirraa hafe harka kennatte. Gaafa Aliyyiin marhaba nama jedhamu kana ajjeese loluma kana keessa? Wanni marti loluma kana keessa wanni dubbannu Khaybaritti inni dubbataa jiru kun sahabaan hin galle ji'a tokkoof wayi lolanii ji'a tokkoof wayi turanii karaatti osoo hin galin ridwaanullahi ta'ala alaihim jamii'an bahanii 15 guutuu gara 15tti waan dhiyaatu garaa hidhatanii lolaa turanii booda immoo erga fooqii kanneen cabsanii jaa'iba rabbiitii quufa see taare nyaata
guurattee bidateetti waan jira silaa waggaa torballee nyaattee itti lolu barbaaddu ol tuulattee kana guutuu qaxaqaxe nyaate musliimoon nyaanni jaraan bakka nyaatu bismillah jetteetuma nyaattaa quufanii eega garaa keenya kakkaafannee lolatti cimnetti jedha sahabaan akkasii durummaan guddaan sahabaan eessatti duroomte beektaa lola Khaybar kana keessatti durummaa guddaa argata habtinnatii guddaa muhaajirri duraaniin qabeenya ansaaraatiin jiraatu qabeenya ansaaraa irraa fudhanii akkasitti kajalaa walii gaggalabbataa waan argarraa nyaataa akkasitti jiraatan gaafa Madiina dachee muhaajirri akka jiru qabeenya warra Madiinaa dachaasee fi galatoomaa ulfaadhaa ulfiin isin keessan haa ta'u jedhanii galafoonfataa du'aayii godhaa fi harka jalaatti qabeenya jiraa deebisanii fi fanda jedhanii ka Yahudaa irraa dhalan kanaan warqiinoo birrii meeshaa waraanaa wanni achi keessa ol guute hagan qabu jedhan kana guutuu argatanii nurraa galaa jedhanii ni warra Yahudataa. Haala kana gara ji'a tokko Muharram jalqabatti bahan jennee Muharram jalqabatti bahanii gara ji'a tokko jala turanii xumura ji'a Safar galan ji'a Safar xumura yookiin immoo ji'a Rabi'al Awwal yoo eeganillee jedha ji'a Rabi'al Awwal eeganii jiru jedhesini jiru Muharram Safar Muharram achi fixanii Safariin xumura isaa irra galan warri jedhullee jira moo ji'a Rabi'al Awwal illee seenaa warri jedhan jira والله سبحانه وتعالى والله ما قال لك جيتك كويت ولا جيت ولا كنر جزاكم الله خيرا بارك الله بسرعة ايه ساعتي ده بس نيرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا مزيدا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب أيها الإخوة والأخوات نبدأ اليوم الدرس 27 من دروس كتاب خلاصة نور اليقين في سيرة سيد المرسلين الجزء الثاني بلغوان الركن إيقالوا برنوتا دقدمي تربفا كتاب خلاصة نور اليقين الرا جزء لما فا إيقالا جزء لما فا كيس جرا درسين كينا درسي دقدمي تربفا دا برنوتا دقدمي تربفا جلتك أنه إلالو عمرة القضاء عمرة القضاء لا عمرة القضاء جيتشون عمرة برا دربي رسول الله عليه الصلاة والسلام قدا كفلانين ونجر أبان كتابك هنا لكن عمرة برا دربي كان برا جحفا مشركوني رسول دوغان مكان سينو برا كان سينتو برا اتئانو سينتا جلاني شروط الدورة وليقلاني مشركوني رسول ديبي سنجنة برا جحفا دباني توري رسول لمو بركة نكدا كفلاني جتشو دبتا كتاب نكينا عمرة دبرت سن كدا كفلان جتشو دبتا دبين جالنا كسيمتي عمرة القضاء جتشون عمرة سبب أرارات أرقمت جتشو داجد العلماء والله سبحانه وتعالى أعلم. أولا لما أهل ذو القعدة من سنة 7 جيني ذو القعدة سيني جنان سنة تربف يقضوا عمرتهم التي منعهم المشركون منها في صلح الحديبية أكا كان كتاب نكين ذو القعدة برا تربف جرى رسول نبهاني نما يساني والجنجر والجن ليقضوا عمرة التي منعهم عمرة برا درب مشركون الرأور جنسان كدا كفلوا داف بهاني يجد كتاب نكين بين جالان كنامتي برا درب صلح الحديبية عمرة الحديبية إسيسا برسنتي رسول ترى أوغان سنك أدا كفلو داف بهنجر. ثانيا
dubbiin caalaan kanaa miti jennee jirra san sirritti qabadha. Dubbiin caalaan umratul qadaa jechuun umraa sababa araaraatiin argamte jechuudha. Naam. ثانيا وقد حمل معه في هذا المرة السلاح خوفا من غدر قريش. رسول الله عليه الصلاة والسلام بركنا ميشا ورانا قوتو في أتبه ميشا ورانا قوتو في أتنيبان صلى الله عليه وسلم ما قريش قانون الدلق دي جداني وان شكاني بججة مسلمني بولتك كيسايرو لمن إدمو جدان كنافو يا أيها الذين آمنوا خذوا حذرة كرماك أبتنيتي جري كن قانون الدلق دين وقنتي وان جد وان شكاني برسول الله عليه الصلاة والسلام ميشا ورانا قوتو في أتنيب مشا ورانا قال إساني كيست فاني إيجا جتمو ورانا جتمو أكسما سيفي جتمو وان تكونن بفني وان سلاتي لنقوتو فأتني قال كيست فأتني بها الرسول عليه الصلاة والسلام وقال كيست فأتني بهنكنا ولما وصل إلى مر الظهران بكجد أم تقهني جنان علمت قريش بقدومه محمد قال جراتشو إساء بيكت قريشوني محمد صلى الله عليه وسلم محمد عمره فاجراتو سا عمره برا درب أرار رتبوي فاجراتو سا دغيت جنان قريشوني أرسلت له شبانا منها درغغونا ملما إسان إراتئ إترغت قريشوني مكان درغغوتا كان لما لماني يو خلاف من لينكي سجراته سهيل بن عمرو تيفي حويطة بن عبد العزة نما جدا مجرى كان لما ارجت جدني والله سبحانه وتعالى أعلم اترجن قالوا له يا محمد نيجدنين أسواسين جين درا صحابك سانم تكوت عبد الله بن رواحة نمجد وبيتي تنجد ديما خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله اليوم نضرب لكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله دربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله بيتي تنجداتي إسيتنا نظمي تنجدا عبد الله بن رواحة صحاباني سولين جدا أكستي مكة لاني أسكاجلا حديبيا وغاقانا ترى حرمتني قريشون يما درققونا ملما سهيل بن عمرو كنافي حويطة بن عبد العزة كان الترقيت مال يتين قالوا له يا محمد المعبد الله جدانين ما عرفت بالغدر صغيرا ولا كبيرا قانود أن سنبيك نوجد أن تكين كان كيسة اللي قانود أكانا متنوجدتو أتنا منما قانومتي هذا قدت اللي قانو سران قرر جدانين تكين كيسة قانو سران بيك نوتوري هذا قدت اللي يرون إرقامين درا قانو سران بيك نوجدانين كان جيتشو نساني رسول الله عليه الصلاة والسلام أكما دباني دبرسني مكان نساني يرون إرقامين درا محمد أمين توري تكانا ما قانو نسان وجي ساني تميت جاي ساني تميت ganuu dalaguun amanamaa jedhanii haga maqaa isaanii adda godhanii kennaniif takka nama akkanaa turan kana rasuulatti himti har'a jar diqqeenna keetiif haga guddattellee takkaa ganuudhaan sin beeknee jedhaniin maal jechuu isaaniiti nu gantee nuti umraadhaaf dhufaa jirta jennee si eegna ati immoo as geettee lola nutti hin baninii jechuu isaaniiti wa innaa lam nuhdis hadathan nutillee waan haaraa hin argamsiifne waan haaraa argamsiifne jechuun yaada biraa of keessaa hin qabnu siin lolu yaada hin qabnu meeshaa waraanaa qabatteen seeninii jechaa of keessaa qabdu dubbiin waan nu shakkitee waan haaraa irratti mari'atanii waliigalan qaban jettee nu shakkitee meeshaa waraanaa baattee deemtu hin qabdu harkuma qullaa koottuu jechuu isaaniiti nun ganinii jedhaa jiran فأخبرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يريد العمرة لا قتاله رسول الله اتهمني جرنا أني نما لولاف ديمو ميتي عمرة داف ديما جرا كم سنو بيتنا نما نما غنو ميتي غنتو دا ميتي إسنين غنو إن شكنا جاين سنو مان غنو نجتنا عمله أما رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم جرا أمنا إسانين أمني صحابة نما إبلما ميشا ورانا كنبرت همبسن رسول الله عليه الصلاة والسلام قالت مرات الدبس يدبتا إدو هي نما إبلما كايني نما إبلما كنا ميشا ورانا كنبرت ديسن ميشا ورانا ميشا غدغدا سلا وانا كتيا وانا كورانا دربتني تي وراني كان اجمت إيساني سيفي إساني مو أفتك يسجل فتني سينن مالتو سيا مانا مشركة ربي غنون صداتني نما غنون صداتي غنتو دا مشركني كنافو رسول الله عليه الصلاة والسلام سيفي إساني غرا جلت صحابان اللي غرا جلت فتني وجو إساني رانو فتني أكتب سينن مشا ورا كورانا دربتا نمو كدربتا كنين كتيا أك ورانا
isa kanniin immoo eessatti dhiisanii sahaabatti dhiisan sahaabaa nama 200 irratti aangeessanii achi dhiisanii biraa deeman booda immoo yeroo isaan umraa fidhatan nama biraatti erganii jara sanillee wal jijjiiran itti deebina gara xumuraa walamma قرب دخول المسلمين مكة مسلمون سين مكة ترياتني جنات خرج المشركون مشركون قد يانج ما فيها أن